qaalaa yaa obboleeyyan kiyya miidiyaa fayyadamuuf jettanii namoonni baay'een keessan namuuf jaalachisuudhaaf jettanii ani dhugaan dubbadheettanii ani maalidha jettanii waan hin taane hunda nutti laaqina wallaahi lazim isin jala rakkan isin jala saalfan waliigallee namni tokko gaafa akka ilmi namaa sitti dhufee sitti dhiyaate namni tokko amma fakkeenyaaf hanga jirtu keessatti hamma namatti dhiyaatu keessatti namni kuni gaafa sitti dhiyaatu gaafa garteetiin wooma fedhe keessatti gaafa wooma fedhe keessatti sitti dhiyaatu namni tokko bakka sitti dhiyaateera gaafa namni san du'e immoo ibidda rashiduudhaan fiigina wallaahi aadaa ta'e amala ta'e wanti kun wasaqummaan sagaggaalummaan bakka jechuun wanti ilmi namaa kun bineensa wanti si jechisuu jira jechuudha waliigalee soo namni hundi waan dubbattanii fi waan agarteetiin silaa narraa eegamuu fi waan sirraan eegamne sabboonaa kiyya mangistii wattu mucaa kana wallaahi yaadee bar nama mangistii akka kana isinii galeemi waan dubbattanii fi waan dhiiftanii fi waan silaa godhamuu qabuu fi waan namni itti si kolfuu fi waan hin taaneef irraa eega barra namni kun wallaahi la guys kakadheen isin dubbataara wallahi namni kun namuma garteetiin namni kun namuma of jaalachiisuudhaaf jedhee namuma garteetiin anaatu fudhatama qaba jedhee wanti inni miidiyaa kanarratti hin goone hin jiru ilmi namaa wallahi mee laala mee xiinxalaa miidiyaa kana yeroo fayyadamtan maaltu qulqulluu waan hojjetan eenyu qulqulluu waan hojjetan wallahi waa hedduu agartu jechuudha nuti wallahi miidiyaa kana akka fayyadamnutti taajjabnee wal quufne jechuudha waliigalee namni ati arra fira kiyyaa jettuun borummoo yoo diinaa keetti akka diinaa si dhiyaata. Sigalee namni ati arra fira kiyyaa jettuun borummoo diina keetta. Namni arratti diina kiyya jettuun gaafa ati rakkoodhaa fira keetta. Mee ilaala waan san nin sobee. Namni ati arra fira kiyyaa jettuun borummoo yoo diina keetta. Laal gaafa fayyaa qabdu jaajara keenya laa waan tokko waan isin qabu waan akka dhaamsaa gaafa fayyaa qabdan nama madaalina. Gaafa garteetiin naga qabdan nama madaalina. Gaafa garteetiin fayyaa qabdanii fi gaafa garteetiin qulqulluu taatan nama madaalina. Gaafa rakkattee fi gaafa miidhamtee fi gaafa garteetiin waan garagaraa asirra gahu gaafsan nama madaali. Hiriyaas ta'e Dimaashii ashitti mootii dubartootaati barate. Wallaahi laaziim. Ati bara mootiidhaa bar. Sii galee. Takka jaalalti ta'e onnee teenya keessa baddeen beektu. Dhugaa rabbi wallahi dhugaa rabbi. Rabbi malee bakka jirtanitti mataa ol sinaa qabu. Wallahi amma amzaa keenya kana gisi ni ragataa beektaa. Amzaa keenya kana gisi ragatee yaani ragata akkasitti miti ragata akkasii uzoon taane amma gisi takka takka niin qeeqame namni jibbaansa wallahi nama kita amzaa jaaladhu qabu baay'ee. Dhugaa sitti man naman kita amzaa jaaladhu qabu. Amzaa jemma dhugumatti jaaladha beek. Namni gisi ammas qeequu gisi waa maal siin jedhu waan jaalatu baay'ee. Siigalee so akkasitti ammallee dagaagaa ilmaan keessan ilmoo harkaa dhadhala wallahi amma dahuudhaan geenye sigalee dahuudhaan geenye innaa akkas obboleeyyan namni tokko gaafa gartee laal akkuma nama isin jechu jiru namni tokko gaafuma nama kana kama daaltu gaafa rakkatteef gaafa duulis banameef gaafa gartee eegoo turre wal malee maal qabne waliin jechaa turre eenyu caalaa koo inni fikir dhageeffadha shamarran keenya malee dhaabsa isinii qaba gaafa akkamitti agarsiisa caalaa akkamitti jiru haa ta'u Abo ciisitti jira yaa bu'aan cigetanii hundi dabbaalaan viidiyoo dhiifama gaafadheen bar dhumaa akka nama nu sodaatu bar dhiifama nama gaafachuun bar jagnummaa rijaalummaa nama malee bar gowwaa osoo hin ta'in. Ati eenyuun dhiifama gaafatte gowwaa kana eenyuun dhiifama gaafatte eenyuun. Dabbaa. Maali? Viidiyoo takka hin garreeti. Guyyaa dhiyoo kaa guyyaa gastii keessa hangaatu fa'aa bira jiru san kaa hangaatuun maaree dabbaan na bira jiru jennaani. Dhiisin jee waan akkanaa kana keessaa naasoo nama irratti hinaasanii jeen beektaa hagasuma viidiyoo waraabanii miidiyaa ani ammas dabbal waan maqaa isaan dhawne dhiisi waa'ee dabbal keessaa naasoo naan jeen malee bira jirti hin jenneen akkasiin jetti yaaniituma geessanii wanti jaaniin bireeqa egaa yookiin deemfidi yookiin kodhiifama na gaafadhu naan jeemti
Egaan udduu isaa qabadhee bakkaan raafituun qabu dhiifama jeen kanas balleessee maal rakkoo qabadhee dhiifama maal jechuun. Amma kun amma dhaggeeffadha guys. Amma fakkeenyaaf wanta kun isin jedha. Namummaa isa jirtanii dhaggeeffadha sirriitti. Wanta kun isin jedha. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa qaamni saalaa isaa gabbee yookaan immoo tiyyuu negatiiviin isaa tokko gabbee yookaan immoo tiyyuu wanti inni fakkeenyaaf jaalalaan ta'ee waan fedheen ta'ee ilmi namaa gaafa namatti dhiyaatu gaafa waan garagaraa godhu gama hedduun godha. Anamma mee rabbii isin uume mee rabbii isin uume jedhaati mee waan kana xiinxala. Mee dhiira washalaa raafattii deemtu washalaa raafattii deemtu. Dhiira washalaa raafattii deemtu waan miidiyaa irra taa'ee hootu daabbooteetiin gabbaasa moo dhuftee dhiifama na gaafatta jedha. Bar dhiira amma fakkeenyaaf anallee fakkeenyaaf maan taane dhiira moo bara washalaa raafattii deemtu tanaatu qaama keetiin gabbaasa moo dhufteetiin dhiifama na gaafatta. Mee yoo gabbaaste maal argatta? Yoo dhiifte maal argatta? Obboleettii tantee salphite maal argatta? Obboleessi kee salphite maal argatta? Barboo wallaahi la'aziim ani bar nama kana nin taajjaba yeroo takka laale nan taajjaba duba dhiirummaa ta'e jagnummaa ta'e gootummaa ta'e habiibii yaa habiibti qaama obboleessa keetii waan takka gabbaaftee maal gootee ihee xiqqim yeellam bar faayidaa sin qabu bar faayidaa naa qabatteetii nama na jaalateetteetii. No wallahi lazim hin dongorin wallahi hin dongorin nasin jedhe hin dongorin obboleettii ta'e obboleessa kee si galee miti achi deemee mana astaghfirullah lazim ani bar takkaa jireenya kiyya keessatti wallahi lazim xiqqeenya namaatiif hawwii wallahi guyyaa tokko yaadeen beeku ganaalee rabbiin na yaachisin sini galee nama kufaatii namaa yookaan immoo cabeessa namaatiif hawwii guddaa qabu jiru miidiyaa kana gubbatti hawwii guddaa amma فيديو أما ميو تناتني دارك ما في بيرتنا كيخ والله لازم في الدرجة ديف ما قلت ديف أمني كون كمالي دابر أكن ديف كنا دبال دقيفدو يا تعالى أنا دبالي واي كام خيار راسون تي دبال كام خيانيس هنجر نيس همبيخو بيرس هنجرتونين صبا واني انت ديف ما قافد ده دال مو ياكو ما كيس نجرت أموتي أشين Wanni itti gaafadhee hangaatu biratti ni saarrabse beekta hangaatu biratti isaan waa'ee naanuma salmaan gaafadhe malee no waa'ee qaama kiyyaa osoo hin ta'in eegas booda dabbaal dubbatee jira. Ani naaf dabbaal waan takka walitti hin qabnu waan akkasisanillee walirraa wanni hin jiru ni hin beeku an dabbaal. Garuu hangaatu biratti akka nama tokkotti isa amadde isa waajee si galame. Sanirratti lammoo dhaqee dhiifama nama gaafachuu wamu jira. Saniifin dhaqee dhiifama gaafadhe malee ani. Saniifin dhiifama gaafadhe malee waa'ee dhaggeeffatu si jammar dabbaal jechuudha yeroo motora borootii kaafuu waan tokko jira namoonni hedduun yeroo itti gubba'an loleetiin biraa deemee kaayinatti sheekoonni kaayinatti bilbilanii yaa kootu dabbaal dhiifama gaafadhe aboona yaa caalaa miidiyaa kan gubbaa wanni akkana dhoowwatti naaftu wanni akka dhalaa walitti haasdaa inuma hin jirtu dhalaan guutuun bar hangaatu bira si arabsite. Bagai dhiifama isa illee waan jeemaa rakkoo qabaree. Isin ammoo shamarran jechuudha. Maarree gaatee akkasiin jettee maarree sin jettee biraa sin jettee. Qoy ambara kana dhiibuu bara. Nama fakkaanya warri viidiyoo si jira maali jettaa? Caala. Yoo jiraate kam goota? Fidaajiin viidiyoo jirtu san. Mee yoo jiraate kam goota? Qoy. Mee obsi. Yoo jiraate kam goota? Mee akkam goota? Mahayyimii. Aboo wallahi laazim ummatu makana fakkotaan takka dhalli ergamee. Maaltu jira? Viidiyoo jira, baatu jira. Ish aboo wallahi bara wooma furrii takka dadhabnee bara wooma furrii takka bara maalin jedhee bara dhiirumaadhaan sun wiqqata na hunde. Wiqqata na kun beekumsaa qaama dubartii irraa waraabe amma fakkeenyaaf dubartii takka wajjin haasaa jennu dubartii takka qaama isiin ilaalaa jennu. Dubartiin qaama irraa waraabeetiin isiidhaan dursa isiidhaan dhiifama barbaachisa. Qaama irraa waraabeetiin akkas godha. Maal taatasa? Barboo ummata isaa qaccaana bara wasaqa wallaahi la'aziim. Namuma miidiyaa kun fayyadamu dhiiruma itti deemtu irra baay'een isaa warra dubartuma salphisuu barbaadan bakka. Dubartii salphisuu malee faayidaan takka hin jirtu. Bar anna dhibaa bara.
برانني بابا غرب والله لازم وسكنت بر أما بام فدي جاللا ما نمو جودا ما وانا كسينجرو وانت كسي أبام فدي غودي ديسي بكا خانا نمو ديرتي قالوا بعدي ليفيرا تكم تراجتي وانا كان تفادي ديرتي دادتشون شيمي بر شيمي مكا ديرا بعد تاني مكا ديرا تندي